Yumada sana ratilo laban dubbadhaan. Salaamu alaikum. Kongiraa jedhee ramuu namni profaayiliin kaachina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi bona dubbadhee si jalaa bu'aa beeta katti. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Namni profaayiliin kaachina nabichaadhaa kongiraasiin jedheera. Anammoo inni profaayilii kaachuu dhabeef profaayilii har'an kaaddu gaafa ati miliyoona lama guutte ammoo ankorma sii qopheesseera jabaadhuuti gaafa miliyoona lama guutte. Maali natti ammattee jirtu kun eenyuuni? Mana sii fida ka gaafa sanii manatti sii dhufa gaafa miliyoona lama guutte. Gaafati miliyoona lama guutte yaada kiyya waan ta'eef yoo aduun aduun keessaa na dubbise bira. Galatoom ulfaata. Yalla nama biraa galcha. Galatoom ishii boona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama abba miskina baga folon kan ke miliyoona tokko. Kuma dhibba saddeet qaqqabe wallahi miliyoona tokko kuma dhibba saddeeti miti miliyoona saddeetillee sitti xiqqaadha. Folon kun akkanaanii akkamitti ka dhufee bakka kana qaqqabe yoo ka dhugaa dubbatu taate namoonni mana kana foloo godhan irra hedduun isaa uummata miskiina gartee uummata gartee haqa barbaadu uummata gartee sadaqaa barbaadu uummata rakkatatu mana kana keessa walitti qabame jechuudha. Mana kana osoo garaa isaa gabbananii ilaalanii namoonni gartee jajjaboon namoota mana kana keessa jiran irra hedduun nama mana kana irraa fayyadamuudhaaf deemutu baay'ata jechuudha. Miskiinota akka kiyyaa fi namoota as keessatti argamanii walumaa galatti bagam miliyoona tokko kuma dhibba saddeet seentee sitti xiqqaata garuu jaalala hawaasni kan keessii qabu kabaja hawaasni kan keessii qabuun kuni waa guddaa oli kuni waa hundarraa beekuudha qabda hawaasni keessi jaallata kan kuma tokko miliyoona tokko kuma dhibba saddeetiin si ga'elleeni kan miliyoona shanii jaan si ga'ullee hawaasa kee kana warra guddaa ammoo onni hawaasa keetii keessa jirta namni cufti akkanatti suuraa kaayatee dhufee si bira taa'uun kun jaalala akkamii akka inni sii qabu asirraa agarsiisa jechuudha. Nama fakkeenya nama geema qabu geema kiyya irraa buusetti irra kaa'e maali mubaarak jechuun obboleessa kiyya. Namni wallahi irraa kaase. Thank you. Kanaafuu hundi keessanuyyuu galatooma ulfaadhaa jechuudha. Ay boona ay obboleessummaa wallahi galatooma ulfaadha kalas bakka irraa kaase geematti nu deebisee numaayyuu geema kee irra kaa'annee gidduu kana guyyaa shana nafte kana geema kee irraa iyyuu qabna malee ati guyyaanatti profaayilii jijjiiratu guyyaa addaatti miti yaadii geema keetiin booda jijjiiranna inumaayyuu guyyaan nu profaayilii geema keetiin irra kaannu ammaa jechuudha ga'eera jala ga'eera viidiyoo bareedaa hojjedheera bor yoo rabbi jedhe hin gadhiifama ajjalee namte baala ga'e eenyuun jedhaarta anaan immoo namaan ana sarrabsuu hin danda'amu obboleesso qajeelii kottushi roobsaan wota dubbadhu gaazidha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongiraamu beekuu sitti xiqqaadha kuni wallaahi liibiinaan jiranii gastii banadheen jiran ture hubee maaf eebbisuu dandana maal ta'edhe nachumaan na heen cufee yeroon nuuf immoo isa kana baay'een gammadee kun sitti xiqqaadha ganaa miliyoona 10 malee kun sitti bicata akka amala keetiitiin akka Oromoon si jaallatuun kana achitti si eegna nuti wallaahi baay'ee natti tole warra balqabaa yeroo ijoollee akkanaan jedhan garuu waa biraansee yeroo nufi arguma baay'ee natti tole ishee. Garaa miliyoona 10 seenna nuti. Thank you galatoome isinuma ewan bazzeen waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. حبيبنا الغالي بقى جمد كن ستة كاتا آمين على راسي متى كينيا قبار جرتا على عيوني إجا كينياتي سجالنا سكبنيا ربنا ملي ورسيافودو اتفو في الرنك ملي صفات دربو صفات إيرة سنجد جراد غلطوما ودك سنجي والله جاللا سناغر سيستان كان نما جراتي كفل ربنا قدو ربي سن ركسين ركتنا warra gargaaru malee warra gargaaramu rabbi sinin godhini sinin jaalladha galatooma ulfaadha hundi keessanii dubbadha warra dubbachuu barbaadan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Allen hawaasa kiyya galatooma ulfa. Aye bona as dubbachuu fi sagaleen kun jiru. Jira dubbadha. Congratulations mube abbaa miskiinaa. Congratulations miliyoona 8 si malee miliyoona tokko tuqaa 8 miti isa simmoo hin geessa jabaadhu garuu leech koo na kabajamuu dide gaafan kuma dhibba galu si
Dhibba gaafa galtu ofiyyuu qaba jettee hoo. Maal Taphatti namni irratti hirmaatee dhufe naa kabajuu diddeetiini. Oromoo kana waan hojjenneen Oromoodha joo. Amma nama waa jette bada jenna Oromoon dhiiseera bo. Walla badaa gammanne gaa. Ayyee toofe maashaallah ayyee siif gaa nutis gammachuu keenya ibsanna. Uummanni. Biraazar Mubeekoo salaamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah congratulations siin jenne habibi. Thank Akka you. sabal gammachuu Galatoomi. maashaallah gammachuun keenya maashaallah siif oduu miidiyaa jechuun fudhu torbaan kana keessa ni galchina viidiyoo hojjenne. Namoonni piroofaayilii hin qabnellee deemaadha. Piroofaayilii godhadhaadha. Viidiyoo hojjedhaadha. Jaalala isaa qabnu torbaan kana keessa argisiisu. Okay. Kanas galatooma ulfaadha. Walitti deebinaa. Usuunii fi intinaan jammaruu fi kunoo wal argaan jira. Choo kottaa nanna. Hin deebina. Ilaa yaa haadha. Dullattiin salaabunaa fi waan urgaa'u biraan. اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الحرام. Gaaf tokko rasuulli Rabbi